Kun Sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afuriif afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. كبجمتوتا فردفتوتا دغيفتو غنتا راديو داندياقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجنيف جالل اسنيف قبنو كان اونيكي نرا بقاته لكن نفتبين قط امره ادو اسن جرتنوت بيا كيسف بيا الات دقاف غدا dargaggeessaaf dargaggeettii jaarsaaf jaartii qotee bulaaf horsiisee bulaa keenya barataaf barsiisaa keenya ulamootaaf darasoota keenya hunduma keessaniitu nageenyi keenyaa onneerraa buqqaati bakkuma jirtanutti isin haa dhaqqabu. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadhaa daadoo babaaroo namaa sa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa qeen keessan nagaa olma bultiin teessan nagaa yooyyaa jennee harka fuune kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa 109 Oktoobar 21 2015 Onkololeessa 11 2008 Muharram 7 1437 akka lakkoofsa hijratti guyyaa arbiyaa isiniif tamsaatudha. Kun karaa ambiyaa rabbii dabraanii Injijjiiramu kun sunnaa rahmaani rakkattu kee rabbiin si filannaani warra obseen wajjin dhaabbata rabbiini achumaan nu haa gayu gaa rabbiini obsimee yaabboleeyyan diini obsimee yaabboleeyyan diini himmamin ni dhuftii nasriini achumaan nu haa eegu gaa rabbiini. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kabajamtoota forza keenya sagantaa keenya sabtii darbetti rakkina teeknikaatiin osoo wal hin argin kinoo alhamdulillahi rabbil aalamiin rakkina teeknikaa keenya sirreeffanne alhamdulillahi rabbil aalamiin kinoo deebinee wal arginee jirra. Galanni rabbi subhaanahu wa ta'aalaaf haa ta'u. Alhamdulillahi rabbil aalamiin sagantaawwan keenya guyyaadhaaf ni ta'an jenne qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaawwan keenya guyyaa har'aa keessatti qophiilee oduu akkasumas ergaa gabaabduu sagaleen keenya haa dhagaamuun guyyaa kaleessaa baase guyyaa kabajamaa ashuura ilaalchisee qabxii murteessoo muraasa qophii qalama diraamaa imaltoota lameen jedhu kutaa sadaffaa marii haala wayitaawaa gubbatti taasifnee qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaawwan kanneen hunda tartiiba isaanii eegnee gama keessanitti dhaqqabsina. Inshallah isinis gurra keessan nuuf kennitanii qalbii tokkoon akka nu hordoftan hawwii keenyadha. Sagantaawwan guyyaa kan qindeessee isiniif gaggeessu an obboleessa keessan Hamzaa Booranaati gama kutaa teeknikaatiin obboleessa keenya Abdul Khayrin wajjin tura. Sagantaawwan keenya hunda dura kan dursu sagantaa oduuti. Sagantaa oduu kan nuuf dhiyeessu obboleessa keenya Abbaas Ibn al-Islaam sagantaa oduu wajjin turtii gaarii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودوان قيا هرداف كم اسمك قبني ديهانا انغفوت اودو موتمان دابتا احباشوتا والدا برسيسا اسلاما وإثيوبيا جيرو كان دابتاو ابسان درغغوني مغالا ادامان را بريفما غرافيتي برسيتان جچون هدامون وبين هيكمان الرت رغوني دارا تغامن حواسني مسلمة كوريوان كينيا في اوبوليوان كينيا كان هدا الرت ارغمانيف ديغرس إساء چمسي اكا اتفوفو واميچ تاسفن Sheek Jeelaan ammas sadaasaa torbaaf beellamaman Dr. Shifarraw Taklemariam ammas ministeera dhimma amantii ol aantummaan kan hoogganaa jiru ta'uu beekame. Godina Silxeet shamarraan muslimaa kamuu akka niqaaba hin uffanne dhorkamaa jiraatu ibsame. Amma oduu bal'inaan
mootummaan dhaabbata ahbaashotaa kan waldaa barsiisa islaamawaa Itoophiyaa jedhu hundeessuudhaan leenjiin ahbaashotaa cimee akka kennamu kan taasisaa jiru ta'uu beekameera. Mootummaan Itoophiyaa sochii aqiidaa ahbaash biyya Libaanos irraa fiduun musliimoota biyyattii irratti dirqamaan fe'uuf taasisaa jiru sochiin inni majlisoota seeraan alaa da'oo taasifatuun taasisaa jiru rakkoon hammana hin jedhamne qunnamaa jiraaturraan kan ka'e waldaa barsiisa islaamawaa musliimoota Itoophiyaa jedhu hundeessuudhaan barsiisni aqiidaa ahbaash cimee akka itti fufuuf sochii kan taasisu ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Waldaan kun guutuu biyyattiitti daa'imman irraa kaasee hanga ga'eessotaatti naannolee adda addaatti gad bu'uun leenjii kan kennaa jiru yoo ta'u waldichi kun itti aanaa pirezidaantii majlisoota seeraan alaa duraanii kan ture obbo Azaam Yuusufiin kan hoogganamu ta'us beekuun danda'ameera. Waldichi dhiheenya kana majlisoota seeraan alaa wajjin walga'ii kan taasise yoo ta'u walga'ii kana irratti hooggantoota majlisa federaalaa dabalatee bakka bu'oonni majlisoota naannolees kan hirmaatan ta'uu beekameera. Walga'ii kana irratti itti gaafatamaan waldichaa obbo Azaam Yuusuf hawaasni musliimaa mankaraarsummaa akka balaaleffatuu fi akka irratti qabsaa'u taasisuuf barsiisni ahbaash akka babal'atu cimsanii kan itti fufan ta'uu ibseera. Kaayoon waldaa kanaas hawaasa musliimaa barsiisuudha jechuun walga'ii kan irratti obbo Azaam ibseera. Hanga ammaattis barsiisa ahbaash babal'isuuf dhaabbatichi deeggarsa taasisaa turuu isaa walga'icha irratti ibsameera. Hooggantoonni majlisa seeraan waldaan kun barsiisa islaamawaa biyyattii keessatti babal'isuuf kan dhaabbatedha jechuun hanga dhumaatti deeggarsa kan taasisan ta'uu ibsaniiru. Walga'iin kunis ibsa ejjennoo qabxii jaha qabu baasuudhaan kan xumurame ta'uu beekuun danda'ameera. Dargaggoonni magaalaa Adaamaarraa barreeffama giraafitii barreessitan jechuun hidhamuun wabiin hiikaman irratti ragoonni dharaa dhagahaman. Barreeffama giraafitii jiddu lixummaa mootummaan amantii keessatti taasifamaa jiru balaaleffatuun naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti barreeffameen dargaggoonni jaha badii tokko malee hidhamuun wabiin eega lakkifaman booda beellama isaanii irratti hundaa'uun onkololeessa 4 mana murtii kan dhihaatanii turan ta'uu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Dargaggoonni kun onkololeessa 4 beellama isaanii irratti hundaa'uun mana murtii kan dhihaatanii turan yoo ta'u sababa ragoonni abbaa alangaa mootummaa guutuu hin dhihaanne jedhuun onkololeessa 8 beellamni kennameefii ture. Beellama isaanii kan onkololeessa 8 abbaan alangaa mootummaa ragoottan dhara 5 mana murtiidhaan himatamtoota akka agarsiisan yeroo gaafatamanitti namootaan biroo kan agarsiisaa turanii fi maqaa himatamtoota ragoonni kan hin beekin ta'uu beekameera. Gochi kun ammoo gocha saalfachiisaa abbaa alangaa kan saaxile yoo ta'u ragoonni hundi wanta himameef dubbataa turuu isaanii beekameera. Manni murtii ragoottan dharaa kan eegaa dhageeffate booda murtii dabarsuuf onkololeessa 15 kan beellame yoo ta'u ragaa kenname kan irratti hundaa'uun manni murtii himatamtoonni qulqulluu yookaan badii qaban jedhu ni dabarsa jedhamee eegama. Hawaasni muslimaa koreewwan keenya fi obboleewwan keenya kan hidhaa irratti argamaniif deeggarsa isaa cimsee akka itti fufu waamichi taasifameera. Koreewwan keenya fi obboleewwan keenya kan ummanni akka gaafii isaanii mootummaaf akka geessaniif bakka buufatee mootummaa abbaa irreetiin hidhaman murtiin hidhaa irratti darbeef hawaasni muslimaa akkuma kanaan dura taasisaa ture ziyaaradhaan akka isaan hafoo dhaabbatu qabu waamichi taasiseera. Mootummaan obboleewwan isaan wajjin hidhaman gidduu muraasa dhiifaman eega lakkisee booda xiyyeeffannoo hawaasa muslimaa hatuuf yaalii kan taasisaa jiru yoo ta'u obboleewwan yeroo ammaatti mana hidhaa Qaallittitti argaman maatiiwwan alatti namni biroo akka hin ziyaarree fi maatiiwwan wajjinis turtii daqiiqa 30 qofa eeyyamuun hammiilee isaanii fi sabatiinsa isaanii qormaatuuf yaalaa jiraatu ibsameera. Mootummaan immoo gocha kan raawwatuuf ummataa fi koreewwan adda baasuuf yoo ta'u hawaasni muslimaa yoomiyyuu caalatti gara mana hidhaa Qaallittitti deemuun maatiiwwan isaanii kan jabeessuu akka qabu akkasumas bakka bu'oota isaa ummanni akka hin dagatiin hubachiisuu qaba jedhameera. Sheek Jeelaan Aadanoo ammas sadaasa 7 2008 beellamaman. Sheeknii fi aalimni guddaan magaalaa Nageellee Booranaa masjida Nuur keessatti tafsiira Qur'aanaa barsiisaa turan Sheek Jeelaan Aadanoo Abaa Abdurrahmaan adoolessa 19 2007 galmee hajji magaalaa Finfinneetti akkuma deemanitti humnoota mootummaatiin ukkaanfamanii kan mana hidhaa Maakkalaawitti darbaman ta'uu fi akkasumas abukaatoo mootummaatiin hagayya 17 2007 himannaan shororkummaa itti banamuudhaan fulbaana 11 2008 kan beellamamanii ture guyyaa sanis beellama isaanii gama onkololeessa 9 2008 guyyaa kaleessa jijjiiruu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Abaa Abdurrahmaan guyyaa kaleessa beellama isaanii irratti hundaa'uun mana murtii lidataa kan dhihaatan yoo ta'u akkuma baratame manni murtii kan gaaroo musliimoota biyyattiif madda roorroo ta'e
kan musliimoonni muslima ta'uu isaanii qofaan haqa irraa argatu hin dandeenye baatii dhufu sadaasa 7/2008 kan beellame ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Dr. Shifarraa'u Teklemaariyaam ammas ministeera dhimma amantii ol aantummaan kan hoogganaa jiru ta'uu beekame. Guyyaa har'aatti ministeerri dhimmoota federaalaa ministeerota sadiin akka hoogganamuuf sadarkaa itti aanatti ministeeronni 3 ramadaman ta'uu ifa taasifameera. Ijaarsa mootummaa federaalaa haarawatti biiroon ministeera dhimmoota federaalaa bakka lamatti kan hirame yoo ta'u, biiroo ministeera dhimmoota federaalaa fi biiroo misooma horsiisee bulaa federaalaa jechuun moggaafameera. Obbo Kaasa Tekle Birhaan ministeera dhimmoota federaalaa irratti kan muudame yoo ta'u, Dr. Shifarraa'u immoo ministeera misooma horsiisee bulaa taasifamuun muudameera. Guyyaa har'aatti biiroon ministeera dhimmoota federaalaa irratti ammas Dr. Shifarraa'u itti aantummaan akka muudame mootummaan ifa kan taasise yoo ta'u, ministeera dhimma misooma horsiisee bulaa irratti immoo obbo Mulugeetaa Wulata'uu fi obbo Awwal Agisoo ministeera dhimma horsiisee bulaa fi dhimmoota amantii federaalaa ta'uun muudamaniiru. Akkasumas obbo Kaayidak Gazahan itti aanaa biiroo dhimmoota horsiisee bulaa federaalaa fi naannolee guddataa jiranii ta'uun muudameera. Muudama kanarraa kan hubatamu ammas dhimmoota amantiiwwanii obbo Shifarraa'u ol aantummaan kan hoogganu ta'ee muudamuun isaa ergama mootummaa wayyaanee raawwachiisuu alatti jibbaansa islaamummaaf qaban gama Dr. Shifarraa'uun kan calaqqisaa jiru ta'uu hubatuun danda'ameera. Godina Silxee shamarran muslimaa kamuu akka niqaaba hin uffanne dhorkamaa jiraatu ibsame. Naannoo kibbaa godina Silxee aangaa'onni mootummaa aanaalee Daangecaa, Shaadoo, Soohee fi kan naannawa biroos barattoota niqaaba uffatan mana barumsaa irraa ari'uun osoo isaan hin hanqatin galgal manneen jireenya irra deemuun ijoolleen keessan niqaaba isaanii baafatuu qabu yoo kun hin taasifamin bakka isin hin arginetti geessuun roorrisna jechuun maatiiwwan irratti dhaadataa jiraatu beekuun danda'ameera. Kana malees dubartoonni hidhamanii hiraarfamaa jiranis kan jiran yoo ta'u, yoo kan niqaaba hin baafanne ta'e akka gabayaa fi mana yaalattis kan deemuu hin dandeenye ta'uu akka himameef beekuun danda'ameera. Namoottan hojii kan hojjetaa jiran adda durummaan kan ibsaman bulchaa aanaa Kaalid kan jedhamuu fi itti aanaa bulchaa aanaa kan Shamsu jedhamuu fi poolisii Taajuu jedhamu ta'uu jiraattonni ibsaniiru. Bishaan dhugaatii dhalattoonni Silxee magaala jiraatan wal wajjin ta'uudhaan galchuuf ka'anis kun ganda wahabiyyootaa fi niqaaba uffataniiti jechuun kan dhorkaman ta'us beekameera. Godinni Silxee irra caalaan muslima ta'uun kan himamuuf yommuu ta'u, mootummaan duula hawaasa muslimaa irratti bane cimsee tuufeera. Oduuwwan guyyaa har'aaf qabanne dhiyaanne kana fakkaataa kan isiniif dhiyeesse an obboleessa keessan Abbaas Ibn Islaam. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya obboleessi keenya Abbaas Ibn Islaam kan oduuwwan biyya keessa jiran walitti funaanee nuuf dhiyeesseef jazaahullahu khairan. Qaamonni mootummaa kallattii adda addaadhaan hawaasa keenya irratti geggeessaa jiru. Ulamaa'onni keenya manneen hidhaa keessatti roorrifamaa jiru. Dargaggeeyyiin keenyas manneen hidhaa keessatti roorrifamaa jiru. Koreen keenyas manneen hidhaa keessatti roorrifamaa jira. Dubartoonni keenya hijaaba uffachuu isaaniitiin cunqurfamaa jiru. Dargaggeeyyiin keenya huccuu fidaa ka jedhu jaalala rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam ibsachuu isaaniitiif cunqursamaaf roorrifamaa jiru. Kallattiilee hundaadhaan roorrifamaa jirra. Majliisonni seeraan ala qabeenya hawaasa saamaa jiru. Hawaasni muslimaa kallattii kamiinuu miidhaan gurguddaan irratti aggaamamee jira. Hijaaba jechuun mallattoo eenyummaa keenyatti. Duulli nurratti geggeeffamu kun dhaabbachuun dirqama. Qabsoon keenyas itti fufa. Sagaleen keenya haa dhaga'amuun guyyaa kaleessaa cunqursa biyyaalessaa hin fudhannus hin baadhannus. Mirgi keenya guutumaa guututti hanganuuf kabajamutti qabsoo keenya itti fufna jedhaa jiru. Eeyyen qabsoon keenya itti fufa. Ammaan booda qabsoon keenya gaaffiiwwan sadaan kaafee gubbat kan daangeeffamu qofaa miti. Qabsoon keenya gulantaa qabsoo akka biyyaalessatti dhiibbaan irratti geggeeffamaa jiru ofirraa qolachuudhaaf taasisaa jirrudha. Ergaa sagaleen keenya haa dhaga'amuun guyyaa kaleessaa baas gabaabinnaadhaan akka armaan gaditti isiniif dubbifna nu faana tura. Rabbiin haa bukaasu muslima raaquuqa. Rabbiin haa bukaasu islaama raaquuqa. Nu keessaa dhabamsiise waan diin islaamtuqa. Warra halal didee bakti nyaatu dhagaa akka jalan deemne azaabaan nu dhagaa. Rabbiin haa bukaasu muslima raaquuqa. Rabbiin haa bukaasu
إسلام راكوكا نخيسا دبمسيسي وانتين إسلام تكا ورنا لانتدي بطينا تلكا أكا جلن دمني أسابا نلكا cunqursaa biyyaalessaa hin fudhannu mirga keenya gootumaa goototti hanganuuf kabajamutti qabsoon keenya itti fufaa hawaasni muslimaa biyyattii gaafii mirga amantii baay'ee qabaatus qabsoo keenyaaf ka'umsa kan ta'an gaafiiwwan sadii turan haa ta'u malee cunqursi mootummaa akka qajeelfamatti itti fufuu isaatiin qabsoon keenya sadarkaa gaafiiwwan sadiin daangeffamuu darbuudhaan fuula isaa gama cunqursa akka biyyaalessatti nu irratti aggaamamaa jiru ofirraa qolachuutti deeffateera adeemsi kun ammoo humna uummataa fi qabatama jiru kana madaalsisuun wareegamni keenyas kan rakkoowwan xixiqqaa nu qunnaman caalatti bu'aa argannu irratti xiyyeeffatu ta'uudhaan itti fufus cunqursi mootummaa guyyaa irraa guyyatti bifa ajaa'ibsiisan dabalaa dhufeera. Mootummaa ummata bilchaa'inaan isaan caalee gama jeequmsatti seensisuuf sharriin isaan yaadan kan qaama mootummaa miti abbaa dhuunfaa tokkoyyuu irraa hin eeggamne cimee itti fufeera. Mootummaan guyyaa Iidal Adahaatti namoonni huccuu fidaaka jedhu uffatan hidhuun huccuu an isiniif file malee hin uffatinaa jedhu manneen barnoota biraa kutuun manneen dhuunfatti seenuun hijaaba irratti duula baneera. mootummaan yaalii eessayyuu isaan dhaqqabsiisne kan hawaasni muslimaa mirga waaqeffannaa isaa itti gatee mirga inni sobaaf siif kabajeera jechuun kijibu akka hordofuuf taasisu kan eessayyuu isa hin geenye taasisaa jira. haaluma uffannaa dabalatee akkaataa waaqeffannaa hunda to'annoo jala galfatuun akka mootummaan barbaadetti hawaasni akka raawwatuuf yaalii taasisaa jira. nuti muslimoonni jaalala nabiyyii keenyaaf qabnu akkaataa adda addaatiin kan ibsannu isaan gidduu himni haadha abbaan koo fidaa isiniif haa ta'u jedhu tokko ta'uun beekamaadha. jechi kun immoo jecha seenaa islaamummaa keessatti jedhamaa ture kan yoo afaan arabatti deebi'e fidaa akka jedhu yoo ta'u mootummaan guyyaa Iidal Adahaatti dargaggoota huccuu jechi jaalalaa kun itti barreeffame uffatan hidhuun jibbaansa sirni kun islaamummaaf qabu ibseera. mootummaan muslimtoota cunqursuu fi qajeelfamoota heeraaf seera biyyattii tarkaanfatu akka itti fufuu nuuf mirkaneesseera. mirga amantaa lammiiwwanii cafaquun osoo isa hin gahin kan uffattan anattuu isiniif fila jechuun daandii lola kaasu filatee itti fufeera. akkuma kanaan dura taasisaa ture ammas qabsoon keenya kan mata duree mirga amantaa keenya heeraaf seera irratti hundaa'uudhaan ni kabajsiisna jechuun jalqabne hanga mirgii keenya guutumaa guututti nuuf kabajamutti kan itti ta'uu ibsina. dhiibbaa akka biyyaalessatti amantaa irratti taasifamu irratti qabsaa'uuf gaaddisa musliimoota marayyuu hirmaachisu jalatti walitti qabamuun wareegamanuu irraa eeggamu bakkaaf yeroo kamittuu kafalaa qabsoo keenya itti fufna. qabsoon keenya hanga dirree injifannootti itti fufaa. kun immoo nuuf dhaadannoo osoo hin ta'in qajeelfama qabsoo mirgaa keenya itti kabajsiisuuf baafanneedha. cunqursa biyyaalessaa hin fudhannu. sagaleen keenyas ni dhagahama inshaallah. allahu akbar. rabbiin tokkichuma kanuti abbannu quraana badiisaa osoo harkaa qabnu diin islaam jallisuuf taa'a wal duraan dhaabbannu mukka sindiisinii adawii diin keetii diin islaam keenyarraa nu jallisuuti wal nu shakkisiisee ikwaannan islaamaa jalaa dineeti jaajirri kun zaalimaa ayyuhal muslimuun wali beekuu qabnu. eeyyen cunqursaa akka biyyaalessatti nurratti gaggeeffamaa jiru kan hin baadhannu gateetti ittiin baadhannus hin qabnu. aarsaa kafalamuu qabu hunda kafallee islaamummaa qulqullittii dhaloota dhufuuf dabarsinu. abbootiin keenya aarsaa hedduu kafaluudhaan abbootiin keenya lubbuun isaanii hedduu wareegamee ulamaa'onni keenya bu'aa bayii meeqa qaxxaamuranii aqiidaa qulqullu kan nuuf dhaqqabsanii jiran. eeyyee nus dhaloota dhufuuf aqiidaa qulqullittii dhaqqabsina inshaallah. kabajamtootaaf hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaa guyyaa arbiyaa isiniif tamsa'aa jirtudha. fuuldura keenyaa muharramni 10 guyyaan ashuuraa baatiin muharrama kun baatii akkaan kabajamaati. baatii muharrama kana keessatti guyyaa guddaan kabaja qabu ni jira. guyyaa seena qabeessa
guyyaa ashuuraa kudhanaffaa guyyaa kabajamaa ashuuraa ilaalchisee qabxii murteessoo muraasa hamma sagalii dhaqqaban isiniif ibsina qophii keenya gabaabduu kana wajjin turti gaarii yaa rabbi yaa mootii zalaalamii eenyusiin jedhaati shaaramii maasiyaa hundaan waraaramii yaa rabbi yaa mootii zalaalamii eenyusiin jedhaati shaaramii maasiyaa hundaan waraaramii yaa rabbi yaa mootii zalaalamii eenyusiin jedhaati shaaramii maasiyaa hundaan waraaramii guyyaa kabajamaa ashuuraa ilaalchisee qabxii murteessoo muraasa baatiin nuti keessaa jirru baatii muharramaati baatiin muharramaa kun akka lakkoofsa hijratti baatii jalqabaati eeyyen bara 1430 xumurree bara 1437 jalqabneerra akkuma beekamu amantii keenya keessatti ayyaanni waggaa haarawaa jedhamu hin jiru guyyaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam makka irraa gama madiinatti hijraa deeman sababeeffatee ayyaanni nuti kabajnu hin jiru osoo kan jiru ta'e sahaabonni rasuulichaa ni kabajuu ture guyyaa kana kabajuun khayrii kan qabu osoo ta'e sahaabonni qaqqaaliin sun ni kabaju ture kanaafuu ibaadan sahaabonni hin beekne fudhatama hin qabu kufaadha baatii muharrama kana keessatti guyyoota ashuuraa ilaalchisee qabxiiwwan muraasa haa ilaallu tokkoffaa suuratu toobaa lakkoofsa 36 keessatti rabbiin baatiin kun baatii kabajamaa ta'uu nuuf himeera akkasumas rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam akkas jedhaniiru waggaan tokko baatii 12 qaba kanneen keessaa 4 kabajamoodha kanneen kabajaman keessaa isaan 3 wal faana buhu zulqiidaa zulhijjaa muharramaa fi jumaada fi sha'baan gidduu kan jiru baatii mudar rajabiidha bukaari lakkoofsa 2958 lammaffaa baatii muharrama soomuun hojii sadarkaa guddaa qabudha rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkas jedhaniiru baatii ramadaanatti aanee soomanni sadarkaa guddaa qabu baatii rabbii kan tahe baatii muharramaati muslim hadiisisaa lakkoofsa 1163 keessatti gabaaseera baatiin hunduu baatii rabbii tahee osoo jiru rasuulli sallallahu alaihi wasallam baatii muharram baatii rabbii jechuun isaanii sadarkaa baatiin kun qabu kan agarsiisudha akkuma masjiidotni hunduu mana rabbii tahan kaaban haala adda taheen mana rabbii akkuma jedhamu hunda kan barbaadame sadarkaa baatiin agarsiisuudhaaf baatii muharramaa guutuu soomuun hin eeggamu sababni isaas haadhi keenya Aishaan radiyallahu anha akka nuuf gabaasanitti rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam baatii ramadaanaa ala kan guutuu sooman akka hin jirre nuuf himaniiru bukaariif muslim gabaasaniiru sadaffaa baatii kana keessa guyyaan guddaan jira innis muharrama 10 ashuuraa jedhamuun beekama ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam makkaarraa gama madiinaa yoo seenan yahudoonni ashuuraa ni soomu ture yeroo kanatti maalidha guyyaan soomaa jirtan kun jechuun gaafate isaanis guyyaan kun guyyaa rabbiin Muusaa najaa baasee Firaa'oona fi hordoftoota isaa barbadeessee guyyaa guddaadha Muusaan rabbii galatoonfachuudhaaf soomaniiru kanaaf nutis ni soomma jedhaniin rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo kanatti isin caala nuti Muusaaf kan mallu jechuun sooman akka soomamus ajajan bukaariif muslim gabaasaniiru afraffaa guyyaa kana jechuun muharrama 10 soomuun sadarkaa guddaa qaba badii waggaa tokko kan dabre kan namaa dhiisu yookaan kan nama irraa haxaa'u ta'uu rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam dubbataniiru muslimtu gabaase shanaffaa guyyaa kana muharram 10 soomuuf yoo murteessine guyyaa saglaffaa soomuun nurra jiraata sababni isaas rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam akkas wanta jedhaniif waggaa dhufuuf yoo lubbuun ture guyyaa saglaffaa ni sooma muslimittu hadiisa kana gabaase ja'affaa guyyaa saglaffaa sababni soomnuuf maal ergamaan rabbii guyyaa ashuuraa yeroo soomaniif yeroo ajajan guyyaan kun guyyaa yahudoonni fi kiristaanonni kabajanidha jedhan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam insha Allah waggaa dhufu yoo dhaqqabe guyyaa saglaffas ni sooma jedhaniiru haa ta'u malee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam waggaan dhufu osoo hin dhaqqabin addunyaa kanarraa godaanan muslim hadiisa kan gabaaseera kanarraa kahuudhaan yahudoota wajjin wal fakkaachuu dhabuudhaaf guyyaa ashuuraa guyyaa tokko dursanii soomuun hojii gaariidha torbaffaa
guyyaa ashuuraa mushriktoonni makkaa soomaa turan rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam gara madiinaatti osoo hin godaanin makkaa yeroo turanitti ni soomu ture osoo soomni ramadaanaa dirqama hin taasifamin dura ashuuraa soomuun muslimtoota irratti dirqama ture dhugaawwan kana kan nuuf raggaasiftu haadhi keenya kabajamtuu Aishaa akkas jechuun kan dubbatteedha ashuuraa qureeshonni zabana jaahilummaa jaarraa dukkanaa guyyaa soomaa turanidha rasuulli sallallahu alaihi wasallam ni soomu ture yeroo madiinaa dhufanitti isaanis soomanii namoonnis akka sooman ajajan yeroo dirqamni soomaa ramadaanaa bu'eetti kan soomamu baatii ramadaanaa tahe ashuuraa akka sooman ajajuu dhaaban kanaaf kan barbaade ni sooma kan barbaades ni dhiisa Bukaariif Muslim gabaasaniiru saddeetaffaa of eeggannoo guyyaa ashuuraa soomuu malee akkaataa kamiinuu ayyaana godhanii kabajuun hin hayyamamu Abu Musa radiyallahu anhu akka gabaasanitti ashuuraa yahudoonni ni soomu ni ayyaaneffatus dubartoota isaanii huccuuf faaya gaggaarii uffisuu ture rasuulli sallallahu alaihi wasallam garuu isin sooma malee akka iidat akka hin yaadatamne eeraniiru Bukaariif Muslim gabaasaniiru sagalaffaa yaadachiisa bara kanatti ashuuraan kan oolu Muharram 1137 guyyaa sabtiidha guyyaa tokko dursanii Muharram 9 guyyaa Jumaataa soomuun hojii gaariidhaa fi yahudotaadhaan addaan ba'uuf rasuulli salaam waggaa dhufu fedhii rabbiidhaan ni soomaa kan jedhan waan ta'eef yoo soomne hojiin keenna hojii sunnaa rasuulaa hordofee taha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra guyyaa kana soomee badiin isaanii waggaa tokko irraa haxaawamu rabbiin haa taasisu sigaaf imale hinimtu dandeesse subhaana rabbii waa ol fageesse yoo ijallaalan kaluu fakkeesse waa kaluu miti ija dhiheesse ama tribshanii warri odeesse odoodee imanii fagee inni samii maasiyaa hundanuu waraarame يا ربي يا موتي زلالمي النسين جنات شارمي ما سياهندن ورارمي يا ربي يا موتي زلالمي النسين جنات شارمي ما سياهندن ورارمي يا ربي والروتن قياكنا صومي بدين ثاني كان وقاتو كان دبري إسان يفهموا ربي ورسن كيسان وهاتاسو رسول لكن عليه الصلاة والسلام نمني قياكنا صومي فضلين نك أبو نمني قياكنا صومي من دا إني أرغتنو في إفسانيرو يا هردفتو تكين كان قرر كيسان كيسيتانين نولا جيسا جرتن قيا محرم قرآن قيا سبتي هندم تكينا وجين صومني دعائي هواسا كين نفهاتاسفنو إسلام مان كالتي الدنيا هند كيست ميد أماجرا ربين أولانتما أكن قوم فتشيسو داف ربين بدي وانكينا أكبرنو دبرو داف دعائي قوتشو داك أمنا صومنا كين ربين إن شاء الله ورر الراك أيوال الراء ربي نهاتاسسو أما استرتين كيسان نفانا هاتهو رتي قد إيكو خبان أجني معسيا هندن ورارم يا ربي يا موتي زلالمي النسين جنات شارمي معسيا هندن ورارمي يا ربي يا موتي زلالمي النسين جنات شارمي معسيا هندن ورارمي كبجم توتا فردف توتا كينا كان هردفا جرتن سغنتا راديو داندي حقاتي كانت تانسودان قبين كينا قبي مريت حالا ويفتاوا قبت أبوليس كين أباس ابن الإسلام وجين مري تاسفنك أمنا مري كينا أكاتا أرمان قدت كندي سنيك أبني ديان نجرا ترتين كيسان نفانا هاته هنسينا ونقوتن وردقة ننسينا نديسا من الراتائي إفيك جاي مسلم الراتائي بروك جاي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجم توتاف دقيق فتوت هردفتوت سغنتا راديو دان دهقا سغنتا كينا قياه راكيست متدريلي صديرت أبوليس كينا أباس ابن الإسلام وجيدان مري قباب دو تاسفنا قمتيوان مري نكافنو بيدتي كينيا كيست حالا يرو أما جرودان هجاب أفتشون يرو لركاته نقاب أفتشون يرو لركاتا سفامي أكا يكت براتوني يونفرستي را أريا ماجران
manneen hawaasa muslimaa irra maruudhaan shamarran akka isaan niqaama baafataniif akka isaan hijaaba baafatan dirqamaadhaan tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Keessumattuu dhiyeenya kanatti naannoo kibbaa godina Silxee keessatti duulli hijaabaaf niqaaba irratti gaggeeffamu cimee itti fufee jira. Barattuun dubaraa tokkos yuunivarsiitii madda walabuu keessaa barnoota ishii dhiiftee akka baate gabaasuun keenya ni yaadatama. Qabxii lammaffatti inshaallah huccuu fidaaka jedhu uffachuu isaaniitiin dargaggeeyyiin hidhamaa jiru. Huccuu uffachuudhaan dargaggeeyyiin sababni isaan hidhamanuuf maali? Mootummaan dhiibbaan inni hawaasa muslimaa irratti gaggeessaa jiru kallattii hundaan cimaa itti fufaa jira. Amantiileen biroo hedduun huccuu adda addaa qopheeffachuudhaan yeroo uffatan tarkaanfiin isaan irratti fudhatamu hin jiru. Musliimonni garuu huccuu fidaaka jedhu uffachuu isaaniitiin jaalala nabiyyi isaanii rasuulaaf qaban ibsachuu isaaniitiif alayhi salaatu wassalaam godinaalee adda addaa keessatti hidhamaa jiru. Shaashamannetti, Jimmatti, Finfinnetti, Adaamatti kallattii hedduun hidhaan dargaggoota irratti raawwatamaa jira. Dhumarratti inshaallah qabxiin obboleessa keenya Abbaas hojiidhaan kaasuudhaaf yaallu viidiyoon dhiheenya kanatti gama tooraa raadiyoo BBN irraa baheedhaan majliisonni seeran alaa walitti qabamuudhaan yeroo isaan salaatni tahajjuda yookaan salaatni leeyilii haa dhorkamu jechuudhaan takbiiraa godhan yeroo haasawaan fakkaanne walitti laaqan yeroo duula hawaasa muslimaa irratti gaggeessan argamee jira jechuu viidiyoon kun bahee jira. Viidiyoo kana irratti illee qabxii tokkoof lama kaasuudhaaf ni yaalla. Inshaallah hamma xumuraa marii keenya kanatti nu wajjin turan affeerraa keenya. Mee qabxii jalqabaa irratti obboleessa keenya Abbaasiidhaaf carraa kennaa. Obboleessa keenya Abbaas jalqaba assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshaallah jazakallahu khairan qophii marii gabaabduu kana irratti nuuf argamu kan keetiif hedduu si galateeffanna Abbaas. Mee kanatti aansuudhaan qabxii sadaan tuqnee dhageessa jirta. Qabxii tokkoffaa irratti duulli hijaaba irratti gaggeeffamaa jiru xiyyeeffannoon guddaa mootummaan kennee keessattuu ati seeroo yuunivarsiitii keessa turtetti ni beektaa. Sekularizimii dahoo godhachuudhaan duulli gaggeeffamaa ture maal fakkaata? Mootummaan xiyyeeffannoon inni hijaaba irratti kennee barattoota irratti duula jibbaansa amantii calaqqisu kana gaggeessuudhaaf maali kaayyoon isaa maal barbaachada? Maal jettee yaadda waan kana irratti mee yaada kan kee? Hayya jazakallahu obboleessi keenya Hamdaa carraa kanaaf kennu kan keetiif hedduu si galateeffadha. Inshaallah mee akka kanaan dura eksperiyansii yookaan muuxannoo kanaan dura yeroo yuunivarsiitii turreetti agarree fi haala adda addaa dabarsine keessatti yoo ilaallu mootummaan kun yoomiyyuu caalatti yeroo ammaatti dhiibbaa hammana hin jedhamne ifaaf ifatti jibbaansa islaamummaaf qabu mootummaa wayyaanee jibbaansa tuffii muslimootaaf qabu ifaaf ifatti garsiisaa jira. Kan maalirraa hubannaa har'a qabxii tokkoffaas nu kaaftee irratti hijaaba ilaalchisee waggaa dabre barattoota muslimaa yuunivarsiitii Bahar Daar irraa ari'ee jira. Barattoonni hijaaban baafannu jedhan barumsa isaanii dhiisanii akkasumas barattoonni dhiiratis kan haala uffannaa mootummaan anattu isanii file jedhu anattu akka isanii jedhetti uffadhaa jedhu kan dhiisaniitiin gara mana isaaniitti galanii jiran. Kun ammoo kan agarsiisu hawaasni muslimaa har'a barnoota isaa irratti cimee haal gaariidhaan yeroo inni itti barachuu jirutti yeroo barattoonni muslimaa kanaan dura sirnoota kanaan dura turanitti maqaa muslimaatiin man barumsaa yookaan kolleejii ta'u manneen barnootaatti galuun yeroo itti dhaamnesanii sirna san deebisee ifaaf ifatti calaqqisuu jira jechuudha. Kun maal agarsiisaa dhiibbaan kanaan dura sirnoota darbaniin taasifamaa ture akka ammas itti fufee jiru ka agarsiisu fakkaata. Ammas mootummaan jibbaansa islaamummaaf qabu barattoonni muslimaa hin baratiin akkaan jedhutti san dabreetiin har'a manneen namootaan dhuunfaa keessa seenuudhaan hijaab kan dhowwuu jira. Kun cuftinu maalidhaa? Tuffii inni hawaasa muslimaaf qabu jibbaansa hawaasa muslimaaf qabu kan nuuf calaqqisuu jechuudha. Kan ammoo hawaasni muslimaa tuffii nurratti mootummaan jibbaansa mootummaan nu garsiisuu jiruuf tuffii isaa kan akkasitti kan laaluu qabnuu miti jechuudha.
hijaaba jechuun har'a hijaaba keenya nurraa baasuun har'a dubartoota keenyarraa hijaaba baasanii gubuun quraana keenya baasanii gubuun barattoota keenya ari'uun borammoo tokkoon keenya dhaaba jechuun isaa kan hin hafne jechuudha. Hijaaba jechuun wanta akka lubbuu keenyatti ilaalu barattoonni musliimaa man salaan isaan irratti dirqama nama muslima ta'e kamiyyuu irratti salaanni dirqama salaata kanaa alatti jiraachuun ammoo rakkoo guddaa jechuudha dhiba guddaa jechuudha. Kanaafiyyuu mootummaan akkuma salaat keenya kanallee hin dhiifne beekaa akkuma hijaab kanallee akka barattoonni keenyallee hijaab kanallee hin dhiifne beekaa kanaafiyyuu akkamitti barattoonni musliimaa barumsaa keessa ari'aman jechuun dhiibbaa nurratti geggeessuuf kan hammiilee keenyaa fi saayikooloojikaalii nu jeesuuf taasisuu jiru jechuudha. Angam kiyyaan akkas jedha jazakallah. Obboleessi keenya Abbaas baarakallahu fiik yaada bareeda kaaftee duulli har'a geggeeffamaa jiru kun duula ammaati miti. Mootummoota dabranillee irraa waan dhaalamaa asiin bahedha. Ijoollee Atsee Yohaannis wanni isaan hojjetaa jira. Wanta kaleessa sanyiin isaanii abbootiin atseewwan isaanii dalagaa turanidha. Alaa kulli haal hijaaba jechuun maalidha mee hijaabni kun sitriin kun maalidha waan jedhe kan eegi gad buunee xiinxallee ilaallu taate waa hedduu nuuf kenna jechuudha. Duulli har'a hawaasa keenya irratti geggeeffamaa jiru kun hijaaba dubartii jirtu kanarraa baasuun kun maaf barbaachise? Kallattii biraan mee xiyyeeffannoo keenya yoo bal'ifnee ilaallu taate zamana kana keessatti jaarraa kana keessatti duula amma mootummaan hijaaba mulqisiisuu geggeessaa jiru kana caalaa duula argitee dirqiidhaan inni geggeessu kana caala duula argitee dubartiin teenna ka muslimaa fedhii isiin kan eenyuyyuu osoo isaan hin dirqisiisin hijaaba isaanii baasaa jiran hedduutu jira. Dubartoonni lakkoofsaan hedduu ta'an mootummaa yuunivarsiitii haa ta'u bakka kamittuu osoo isaan dirqisiisin hijaaba fedhii isiin mulqaa jirtu lakkoofsaan gadi hin dhiyaattu. Akka guutuu biyya keenyattis haa ta'u akka guutuu addunyaatti. Dubartoonni keenya kun kan fedhii isaaniidhaan argitee ilaalcha warra dhihaa kana ilaalcha warra westernii kan hordofuudhaan hijaaba jedhanii amma yeroo ammaa kanatti abayaan hodhamaa dhufaa jiru. Suuqota biyya keenya keessa jiran magaalaa hanga gaditti yoo gabbuutee ilaaltu taate maqaa hijaaba jedhu qabatan malee hijaaba ta'uu hin danda'an. Huccuun akka inni ittiin hodhame akkaataa qaamni isaanii ittiin argitee qaama isaanii argisiisu akkaataa argitee hijaaba osoo hin fakkaannee huccuu galgalaa fakkaatutti mallattooleen adda addaa irratti guuramee bocni qaama isaanii tokkoon kan mul'atu hijaabota akkasii gara dhiyaarraa warri dhiyaa fidee magaalaa keessatti tarcaasee hijaaba kan jedhamne uffachuudhaan fedhii isaaniidhaan argitee fedhii duniyaa bololuudhaan dubartoonni hijaaba baafatan lakkoofsaan kan gadi hin dhiyaannedha. Kanaaf mootummaan duula argitee warroottan dhiyaadhaan nurratti geggeeffamaa jiru ka biyya keenya keessa qofatti miti kan nurratti geggeeffamaa jiru uummanni keenya onni beekaa jiru. Akka guutuu addunyaatti Yahuudonni duula kana nurratti geggeessaa jiran. Wanta uffachuu qabnu musliimoonni hijaaba uffanna jennaan hijaaba argitee muslimaaf jedhan wanni isaan hodhaa fidan kun dubartoonni keenya fedhiin kana gula bololanii moo'amanii nama harka hedduu farka wayyama moo'atanii jiru. Dubartoota lakkoofsaan muraasa ta'an kan rabbii isaanii sodaatan kan ma'anaa hijaaba beekan hijaabni maal akka ta'e kan beekan kan lakkoofsaaf xiqqoo ta'an sanuu kan biyya keessa jiran lakkoofsaan xiqqoo ta'an kanas akka isaan hin argamneef barbadeessuudhaaf hojjetamaa jira jechuudha. Isaan xiqqoo ta'an harka guddaa wayyama moo'atanii jiran karaa hedduudhaan lakkoofsaan ka xiqqoo ta'an sadis akka hin argamneefidha kan irratti hojjetamaa jiru. Dubartiin muslimaa tokko eegi akkasitti of sattartee eegi akkasitti of eegdee manneen barnoota keessa seentee barattee bor eegi achirraa eebbifamtee gabbaatee hojii mootummaa seente dhaloonni ishiin saniin booda dhufu ijoolleen isii kan akkasii ta'uu wajjin carraan isaanii argitee mootummaan kana sodaatti. Hawaasni jabaan hawaasni beekumsa qaba amantii ofii beeku akka ni ijaaramne barbaadan. Dubartiin amantiidhaan ijaaramte argitee dhaloota dhufus waan ijaartuuf jecha dubartiin akkasii akka hin jiraanne akka guutuu addunyaatti hojjetamaa jira. Gama dhiiran illee eegduufti warroottan salaata isaanii jabeessanii waqtii hunda jamaadhaan dirqama isaanii bahan sunna rasuula hordofan akka jiraatan hin barbaadu. Maal jennaan warroonni kun baratan jechuun bor biyyattii san keessatti hojii mootummaa kamuu gubbatti seennan dhiibbaa uumuu jedhanii sodaatan.
kanaaf maal isaan dura naqanii amantii isaanitti dhufuudhaan warroottan amantii isaanii jabaa ta'an kan akka isaan hijaabin uffanne akka isaan salaanne dura dhaabbachuudhaan akka isaan barnoota dhiisanii bahan godhama jechuudha. As keessatti qabxiin guddaan nu ilaallachuu qabnu warri akka nu barnoota dhiifnee deemnuudhaaf kallattii hunda karaa hunda nuuf mijeessu. Barnoota dhiisuun furmaatadha. Wanta jedhu kanarratti ulamaa'onni keenya gad fageenyadhaan xinxaalanii yeroon ammaa kun mootummaan wanni inni duulli inni gaggeessaa jiru dubartiin akka isaan hijaaba baafataniif qofa osoo hin ta'in barnootarraa akka fagaatan taasisuudha. Ulamaa'onni keenya immoo wantoota kana bitaaf mirga ilaalanii xinxaalanii maaltu barbaadame jedhanii dubartoonni keenya manneen barumsaa dhiisanii osoo hin bahin akkaataa akkamiidha wajjin dhaabbatanii rakkoo kan akka injifachuu danda'an akka barnoota sarachuu danda'an ulamaa'onni kallattii argisiisuu qabu inshaallah. Qabxii kana irratti wanni nu kaa'uu barbaannu kanaadha. Duulli biyya keenyatti qofaami kan gaggeeffamaa jiru akka addunyaa guutuuttiidha kan hawaasa muslimaa irratti gaggeeffamaa jiru. Dhugumatti wanni argamu kun akka biyya keenya namoonni niqaaba uffatanii jajjaboon muraasa isa kaan harka hedduu mo'atanii jiru. Du'aatonnis dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennanii irratti hojjechuu qabu. Miidiyaanis dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qabu. Ulamaa'onnis dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennanii gama cufaan hojiin jabaan irratti hojjetamuu qaba. Abbaas dhimma hijaaba kanarratti yaadni as dabaltee jiraate carrasee haa kennu. Hayyee jazakallah khairan obboleessi keenya Hamza an dhimma kana ilaalchisee mee mammaaksa Oromoo tokko jechuu barbaada. Nama deemeef nam deegettu argee jedhan. An gama kiyyaani bara 2001tti yuunivarsiitii ture. Yeroo kiyya kan yuunivarsiitii sunitti mootummaan dhibbarraa dhibbatti jechuu dhiibbaa yookaan jibbaansa islaamummaaf qabu yeroo sanitti agarsiisuu jalqabu isaarraa kan ka'e wanta an ifatti argeettu jira. Maalidha inni yoo jettee na gaafatte barattoota muslimaa kan hijaaba uffatan wajjin yuunivarsiitii keessa wajjin turre isaan garnama barattoonni sun ciccimoodha yeroo sanitti nama 4-5ti. Mammaaksa nam deegettu argee jedhe kanaaf kan kaase anattu deemee argeef yookaan waan san argeef sanitti muu jira. Akkam godhanii dhiibbaan barattoota kanarratti barattoonni kun ciccimoo turan yeroo sanitti barnoota isaaniitiinis ciccimoo turanii hijaaba isaanii irratti dhiibba geggeessuuf jecha barattoonni dhiiraa barattoonni dubartoota kan hijaaba hin uffannillee waliigalteedhaan barattoota kanaaf ni mallatteessinaa jennee mallatteessin. Uffataniiti waan biraa qorumsa maqaa nam biraatiin dhiibba akkasii kan geggeessuu jalqaban. Hin mallatteessine akka mallatteessine saniin isaan irratti ammas deebisee dhiibbuma kan mallattooleen uummaan agartee wabii taanee barattoonni kun isaan uummattu seen yoo rakkoon tokko sababa isaaniitiin uumame nuttu dhibbatti rakkoo sun fudhata barattoota muslimaattu fudhata jedhee jamaan yeroo mallatteessetti kanas dideetiin barattoota san akka isaan baafatan dirqisiisaa ture jechuudha. Dirqii sun keessa osoo jiraniitiin barattoonni sun barnoota isaanii hin baafannu jechuun irratti sabbaruun ulamaa'otas gaafannee isaan qoota hijaaba kenna baafannu barnoota kenna dhiis filannoon isaanii kana ta'e jechuudha. Barattoonni sun akka jedhanitti illee hin dhiisne hanga isaan harkisanii baasanitti hin eegganne ta'aniitiin baratan jechuudha. Akkasuma osoo jedhaniitiin waggaa 3 waliin fixne. Tokko sabbaru qabnaa jedheetiin yaadaan dhimma kanarratti ulamaa'onni keenyas fatwaa kennan haala shari'aa keenya hin balleessineen haala shari'aa keenyarratti hundaa'een osoo nu kennanii barattoota kanarratti dhiibban saayikolojiileen akka hin uumamne akkasitti osoo kennanii gaariidha jedha jazakallahu obboleessa keenya. Baarakallahu fiik obboleessa keenya Abbaas yeroo qabnu fayyadamuudhaaf mee qabxii lammaffatti dabarraa akkuma biyyaalessatti seerri jedhanii mootummaan seera tumate qaba. Seera ofii isaa tumate kana keessatti amantiin hunduu wal qixxeedha. Mirgi amantii kamuuni kabajama. Amantiin mootummaa keessan seenu mootummaanis amantii keessan seenu jechuudhaan dhaadheessa. Seera isaa keessattis keeyyataan kaawwatee wanta kanaa uummata barsiisuudhaaf ganama galgal olii gad dhama. Mee seeruma isaa kanarratti hordofuudhaan amantiiwwan biyyattiin keenya qabdu keessa amantii gurguddoo jiran Islaamaa fi amantii uummata kiristaana kana kiristaanni kun bakka hedduu damee hedduu keessatti qoodamaa warroottan pirootestaantii jiran warroottan ortodoksii gareeleen hedduutu jira. Gareeleen kun cufii warroottan ortodoksis waa'ee Gabreelii waa'ee Mikaa'elii waa'ee mana beet kiristaanii isaanii kanarraa waa'ee mana kaniisaa isaanii kanarraa waa hedduu barreeffatanii akka barbaadanii huccuu
guutuu uffatanii magaalaa keessa tokkoon qofatti illee haa ta'u gareen illee haa ta'u ayyaanota isaanii kamuu keessatti wanta kan baadhatanii calaqqisanii haala kanaan deeman warroottan pheenxellee karaa irrattis bahanii gareedhaan illee haa ta'u huccuu adda addaa uffachuudhaan huccuu maqaa Yesuus Kiristoos yookaan nabi Isaa waa'ee hedduu uffatanii deeman warroottan kun takkaa hidhamanii isaaniin dhageen warroottan kun takkaa qabamanii hin dhageen warroottan kun takkaa yakka hojjettanii jedhamee irratti mana murtiitti himannaan itti banamee hin beeku. Hawaasni hordoftoota amantii musliimaa jaalala nabii keenya alayhi salaatu wassalaamiif qabu calaqqisuudhaaf fidaa ka huccuu jedhu hojjechiisuudhaan dargaggeeyyuu uffatan akka yakkatti taasisuudhaan huccuu uffatan amantii isaanii ka calaqqisu kan mootummaa kan balaaleeffan ka waan siyaasa keessan seenin huccuma amantii uffachuun biyya keenya keessatti muslima irratti dhorkaa taasifame huccuu fidaa ka jedhu ijoolleen uffatte manneen murtiitti deddeebi'aa jiru murteen himannaan irratti banamee kan mana hidhatti darbamee jira kan immoo shororkummaan himannaan itti banamallee jira dhimmuma kanaan biyyattiin kun garamitti deemaa jirti dhiibbaan hawaasa muslimaa irratti kallattii hundaan geggeeffamaa jira mootummaan huccuu nu uffannus nuuf filuuf deemaa jira kanarraa maal hubattaa obboleessa keenya Abbaas Jazakallah obboleessa keenya Hamzaa kan maal agarsiisaa ani yeroo hedduu dhimma akkasii kun dhimmooti akkasii kun yookaan dhimma akka haaratti ammaan kan mul'ataa jiran fakkaata garuu waan narra gaheetu jira yeroo barnoota irra turetti akka tasaa ta'eetiin balaaleffannaa wayii jamaadhaan qophaa'ee yuunivarsiitotaa fi kolleejii awliyaa dabalatee barattoota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa dabalatee hundayyuu irraa magaalaa Finfinneetti yaadadha kurraan dhala 16/2001 naannoo masjida baniinitti balaaleffannaa dhimma hijaaba kana ilaalchiseetiin waan adda addaatiin ka'ee ture yeroo sunitti ani tishertii wayii uffadhee ture tishertiin ani yeroo sanitti uffadhee Islam the solution for humanity we can't live without salat al-jamaa and the hijab jedha akkasumas obboleewwan kii kan biraalleen Isa Musa and Muhammad is the beloved prophet of Islam jedhan tishertiin kisun yeroo sanitti wanti achirra barreeffame we can't live without salat al-jamaa and the hijab nuti salata jamaatiif hijaba malee jiraachuu hin dandeenyu islaamummaan ammoo furmaata amantii furmaata ilma namaatii dal namaatii jedha tishertiin kun akkasumas ka obboleeyyan kii kabiraaleen hin jiran yeroo sunitti ani ka deebi'uu jiru barattoota hedduu keessaa nu nama 36 tishertii akkas barreeffama adda addaa qabu uffatanii jechuudhaan man barumsaa mana hidhaa soostenyaatti guyyaa 21 hidhaa irra turre yeroo sunitti maal arge alatti nu baasanii footoo nu kaasaa turan tishertii san galgal san nurraa baasanii naf duwwaa yookaan qullaa bulleetiin galgal ganam irratti nu baasanii tishertuma sanii footoo nu kaasuu jalqaban deebisanii tishertum san wajjin tishertii namootaan amantii biraas ka akka fidaniitiin nu qabachiisanii footoo nu kaasisan tishertii an argisuun keessa ka akka hedduun ajaa'ibsiis namootaan dhiibban irratti amantii biraa ka dhiibban ammaan kan irratti adeemutti hin jirre ka konkolaataa adda addaa irratti konkolaataa irrattu subhaanallah maashaallah jedhanii Finfinnee keessa barreessanii deemuun dhorkamee jira akkasumas makiinaa konkolaataa namootaan amantii hordoftoota biraa irratti maal jedhanii barreessanii imaninji attifraa aman malee hin sodaatin kun kajeequmsaaf maaliif nam kakkaasu osoo jiru har'a kuno imaninji attifraa hin sodaatin aman malee hin sodaatin ni mo'atta osoo waraanatti seente ni mo'atta kakkaasu jira jechuu kuni garuu har'a fidaa yaa rasuulallah tishertiin jedhu har'as borus haadhaaf abbaan keenya fidaa isaan yaa taanu yaa rasuulallah kun waan har'a jedhamee miti waan waggoottan hedduun duratti zamanum isaan jiranuu sahaabonni yeroo jaalala isaanii ibsu barbaadan yaa rasuulallah jecha akkasitti ibsaafi turan jechuu wanta har'a dargaggoonni muslima Itoophiyaa fidanii miti wanta har'a dargaggoonni muslima Itoophiyaa agarsiisanii miti tishertiin amantiilee biraa ka iman inji attifra jedhu odoo jiru ka akkasitti nam sodaachisu osoo jiru har'a dhiibba akkasiin irratti geggeessuun kunin wallaahi har'a xiqqeenna nu garsiisaa jirru kan irratti hanga nu tuffii nu garsiisaa jira jechuudha
nuumattuuf deebise of tuffachiisu jira jechuudha nutti sunna rasuula irraa fagaatu jira jechuudha boru bara jalabiyaa uffatuun ka man barumsatti dhowwan kun magaala keessatti nu dhowwuun ni mala wanta hafuu miti kun ijaaba haati kiyyu uffatte jirtu bar irraa baasuun bor ni mala kun waan hafuu miti bar kanaafiyyuu hawaasni muslimaa hardhas borus jibbaan sinurratti adeemsifamuu jira tishertii uffannu harda kan baafadhu arba tishertii maali jedhu akkasitti gurra namaatiif nama jibbisiisu uffataniitiin magaala keessa deemu jirani walaakiin harda tishertii maqaa rabbii qabu uffatanii deemuun rakkoo ta'uu jira jechuudha kanaafiyyuu hawaasni muslimaa waan kan cufayyuu itti ilaalee dhiibbaan harda nutti mul'atee miti kaan ammas kan an sayyaadachiisu barbaadu barattoota muslimaa yeroo sanitti yuunivarsiitii yeroo turre sanitti tishertii uumama gidduu nu qoqqooduuf wanta inni taasisettu ture jechuudha maalidha wanni inni nu qoqqooduuf taasisaa ture barattoonni muslimaa jamaa ahbash deeggaran naannoo kombolchaatiif naannoo bahar daarirraa mawlid maali tishertii jedhu uffatanii dhufan yeroo sanitti isaan irratti dhiibbaa hin garsiisne dhiibbaa tokkollee hin geggeessin garuu barattoota muslimaa kan aqidaa ahbash kan jalan deemne kan akkasiisan irratti ilaallateetiin tishertii midhaafachuun dhorkaadha jedhe gaafasitti dhowwe jechuudha barkum 2 yuunivarsiitii adda addaa irratti tishertii adda addaa ka fidaa akka jedhu miti kan hayata qur'aanaa qabaniyyuu ka tokkummaa kenna unity strength maal jedhan kanayyuu ka akkasi garsiisuyyuu ka deebisee mootummaa unity strength jecha tishertii adda addaa irratti yeroo millenniumii fi yeroo maali kan adda addaa yeroo adda addaatti yeroo ayyaana maal caamsa 20 taanaan yeroo adda addaatti hojjechiisa nu ammoo tishertii takka kaamantiin biraa hojjechiisu jiru jamaan hawaasni muslimaa yeroo hedduun yuunivarsiitiitti ta'e kun akkuma dheengadda arguu jiru kana magaalota adda addaa Shaashamanneetti namootaan hedduun tumamanii reebamanii jiru deebii ammas magaala Finfinnee irratti dargaggoonni tishertii kan uffatan tumamanii jiru kana qofaa miti sheekni fidaakiyaa waa'ee nabiyyi keenyarraa da'awaa godhu isaatiin magaala Dirree Dawaatti hidhamanii yeroo hedduu hidhaa hedduun boodatti lakkifamanii jiru mootummaan maal nu garsiisu jira harda nu sodaachisaa qabsoo keenyarraa qabsoo nagayaatti jiru kanarraa duubatti nu deebisuuf jechuudha harda naman qabaa gadhiisaa bor hardan qabaa gadhiisaa kun maal garsiisaa hawaasa muslimaa kan tokkummaadhaan ka'ee balaaleffannaa irratti eegsisuu jiru kan mirga amantii isaa kabachiisuuf dhaabate kan gadxinneessuuf yookaan ammoo hammiila cabsuuf kataasisaa jiru jechuudha kanaafuu hawaasni muslimaa dhimma kan xiyyeeffannoo laaluu qaba hardhas borus uffannaa keenya irratti dhufee jira mootummaan kalee amantii kan nuun jedhee harda ammoo uffata kan uffadhu nuun jechuu jira harda wayaa kan baafadhu nuun jechuu jira harda dubartoonni bar wayaan ijaaf nam jibbisiisu uffataa deema harda ammoo dubartoonni muslimaa ijaaba uffatanii deemu sattaramanii deemu dhorkamuu jirani dargaggoonni dhiiraa akkasumas waya huccuu isaanii surree isaanii gabaabsan kofoo isaanii gabaabsanii deemuu dhorkamaa jiran jechuudha garuu yoo laalte harda baaddi booyi uffannaa maal uffannaa jedhanii akkasitti uffata adda addaa uffatanii warri deemuu jirulleen hin jiru ka hudduu irratti surree isaanii hidhaana gaditti keewwatanii lafirra harkisaa hanga miilli isaa nyaatamee obbaa'utti akkasitti uffatanii deemanillee ni jiranii garuu harda namticha surree yookaan kofoo isaa gabaaffate namtichi areeda isaa dheereffate intalli dubartii ka shamarraa ka hijaaba uffatti haati kenna harda man kenna seenanii naannoo adda addaa dhiibbaa nurra geggeessaa jiranii kun cuftinu maali yoo jennee ilaalle tuffii nuuf qabnu garsiisaa jira kun cuftinu maalidha mootummaa kana irratti kaaneeti nu hundinuu tokkummaadhaan qabsoo keenya kan nagayaa balaaleffannaa keenya kan nagayaa mormii keenya kan nagayaa hawaasa wajjin tokko taanee asii miti biyya keenya keessatti miti mana keenya keessatti miti kan biyya biraattu dhibame hawaasni tokkumaa waan kan tokkummaadhaan nuun aktiivistootalleen namoota aktiivistootalleen kan jiranilleen haala adda addaatiin miidiyaalee irratti waan kan gaazexeessitoonnis taanaan beektoonnis waan kan haa balaaleffannu jedhan jazaakallah. Tole jazakallahu khairan boleeskeen abbaas qabxiiwwan hedduu kaaftee jirta muuxannoowwan manneen barnootaa yeroo turtetti qabdullee nu gumaachuu kan keetiif jazakallahu khairan yeroo ammaa kanatti gara huccuu waa'ee amantii ilaalchisee wantootan daangaa darban Itoophiyaa kiristiyaan daseetinaat huccuuwwan fokkataa jedhaniif ka amantiiwwan walitti buusuudhaaf deeman uummattoonni uffataa turan
biyyatti keessatti jiraataa jiran nagaadhan huccuu garuu nabiyyi keenya jaalatama alayhi salatu wassalaam faarsu kan eenyullee irratti warroota amantii bira dhiibbaa irratti hin finne kan eenyullee amantii isaanii hin tuqne uffannee fi nurratti miidhaan qabuun isaa kun jibbaansa islaamummaaf qaban islaamofoobiya argitee sodaa isaan islaamummaaf qaban argisiisa dubartiin tokko huccuu argitee huccuu ishii keessaa argisiis qullaa ka deemtu mana barumsaaf barataaf barsiisadhaaf rakkoo kataate ka barataaf barsiisa dogongorsitu nagaadhaan biyyatti keessatti barataa jiraataa jirti garuu ka qaama ishii sattarattee rabbii ishii sodaattee namoota akka shaawatti hin galchine ofi qabdee ija ishii sattaratte ija ishii argitee qabsite manneen barumsaa irraa ari'amaa jiran kun akkuma guutuu addunyaa irratti waan hojjetamaa jirudha ummanni muslimaa kufaatii kana hundaaf wanni isa geessise diinii isaa irraa fagaachuu isaatiin warroottan argitee mujrimootaaf zaalimoota kana jalatti wanni nu kufuu dandeenyeef badii harka keennan nu dalagnettu keessa nu kuffise badii kana keessaa bahuudhaaf tokkummaadhaan hawaasni gama quraanaaf gama hadiisatti deebi'uudha qaba kaleessa ummanni muslima kun akka guutuu addunyaatti ni sodaatama namni barnoota barbaade ummata muslima bira dhaqee barata namni haqa barbaade ummata muslima bira deemaa ture gaafa quraana qabannee gaafa hadiisa qabannee addunyaa bulchaa turreedha sun har'a muslimni addunyaa kanaadhaaf bitamee quraanaaf hadiisa manatti fannisee quraanaaf hadiisa harraba isaa qofaan haasawee dalagaan hin jiru kanaaf akkasitti argitee akka guutuu addunyaatti muslimni salphatee akka guutuu addunyaatti muslimni dhiitamee wanni jiruuf kan gama biyya keenyatti illee yoo deebine rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata majlisa kana nurratti sallate viidiyoo gama toora BBN bahe san argitee jirta mee viidiyoo san keessa sagaleewwan dhagahamaa turan gabaabduu afaan jedhama sheekni argitee guyyaa waggaa lama dura Allahu akbar jechuun ajjees dhahi jechuudha jedhee tafsiira godhee sun ammallee argitee gabbahee tahajjudni haanuu dhaabbatu jechuudhaan takbiira ka godhaa turan haasawa ijoollee xixiqqoo haasawaa turan mee obboleessi keenya teknikaan keenya Abul Khair sagalee nu haa dhageessisu ሌላ ሁለት ነገር ነው የተነሳው አንድ እሳቸው ቅድም ተናግረዋል መጅሊሳችን ተሐጅድ ላይና ምን ላይ ነው ስምንት ረክዓ ላይ ለዘብኝነትን እሺ አንድ ጥያቄ አፈልቃችሁ ሁላችሁ ረሱል አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሐጁድን አሁን መካ ላይ በሚሰገደው አይነት ሰግደዋል አልሰገዱም አልሰማሁም ከዛሬ ጀምሮ በውሳኔ በመጅሊሱ ስም ይቁም ተሐጅ ተቀብለናል ለመስጊድ ነው እንጂ ከቤቱ መስገድ ይችላል አላሁ መስገድ አይቻልም ተስማምተናል ዲናችንን ዲን አልእስላም ክብር የሆነውን ያዋረደው በማይክሮፎን ተሐጁድን መስገድ ሁላችሁም ሀብታም ሁኑ ዑለማ ሀብታም ይሁኑ እኔ ሰጥቻችኋል ያ አላህ ዑለሞችን አክብርልኝ dhaggeeffattoota keenya akkuma sagalee kanarraa hubachuu dandeessan hawaasni musliimaa wanni inni qabsaa kanaaf
majliisota wanta haasaaniif dhiisan hin beekne kan mootummaadhaaf bulan kan amantii isaanii bakka amantiin isaanii jiruuf amantiin isaanii maal akka ta'e hin beekne kanaan tahajjud argites leeli salaanni rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam fi sahaabonni jajjaalatamoon kan qaaliin salaataa turan akka dhaabbatu akka nuu dhaabbatu jechuudhaan takbiira godhaa turan dhagahama maal jechuudha mootummaan jaroota kana qabatee jarootuma kanaan islaama dhahaa jira viidiyoo kanarratti akkuma argitee mul'ate sagalee dhageettaniin sii kennee jira qabeenya sii kennee jira jechaa sheekni kun argite hojii kufriitti nama galchuu yennaan ni taasisu dhagaam namoonni sooma qabeenya inni kenneef san amiin jedhe jaraa fudhatan asuma deebi'ee kan hin saalfanne namtichi kun maal jedha yaa rabbi kiyya yaa rahmaan qabeenya nuu kenni jedha reefu qabeenya kennaan turre amma gaddeessaa du'aayii godha gaa rabbitti majliisota akkasii kana warrootan jaanjoo hawaasa muslimaa miti mataa isaanii maatii isaanii bulchuu hin dandeenye nu dura kaa'ee warrootan kanaan bula alimoon argitee kitaaba maxxansuudhaaf warrootan kanarraa eeyyama fudhadha namni da'awa tolchuudhaaf warrootan kanarraa eeyyama fudhadha barnoota argachuudhaaf kitaaba qaraasisuudhaaf warrootan jaahiloota jaanja'oo waan dubbataniif dhiisan hin beekne itti gaafatamaan majliisa magaalaa Finfinnee warshaa araqee keessa dalagaa ture jedhan hamma ammattis haadhi warra isaa warshaa araqee keessa dalagdi Dr. Ahmed Damtichi jedhama warrootan diiniidhaaf bakka hin qabne warrootan salaata hin beekne warrootan hawaasa roorrisan kan hawaasa dura kaanii hawaasadhaan taphataa jiru ummanni keenya kan qabsaa jiruuf kanaafidha qabsoon keenya kanaafidha jaahiloonni nu duran ta'anuudha jaahiloonni nuun filatin bakka ta'anuudha koreen keenyas kanaafidhamti qabsoon keenyas hagardhaa wanni deemaa jiruuf kan obboleessi keenya abbaas mee viidiyoo san ilaaltee jirta akka guutuu biyyoolessatti majliisota seeraan ala jaahiloota mootummaan filaman kan haasawa isaanis dhageessa jirta mee haasawa kanarraa gabaabumatti sa'aan keenyallee deemee waan jiruuf mee waan hubattee dhageeffattoota keenyatti nu ibsiiti sagantaa keenya haa goolabnu. Allah hayya jazakallah obboleessi keenya Hamza wallahi wanti yeroo ammaa kanatti deemu jiru namoota duraan qabsoo kan hin seenin har'a ifaaf ifatti akka seenan rabbiin saaxilee jira jechuudha harkuma isaaniitiin isaan deebisee saaxilaa jira jechuudha kalee majliisonni ofiin wal muudan isaan wal nyaatanii aangoo irratti wal dhabaniitiin har'a isaanuu deebisanii saaxilaa jiran har'a aqiidaa isaanii mul'ataa jira jechuudha hawaasni muslimaa dhiibbaa isirratti deemaa jiru wanta masjida isaa keessatti majlisa isaa keessatti adeemsifamaa jiru har'a ifaaf ifatti viidiyoon rabbiin ifatti nu baasee jira jechuudha wanta koreewwan keenya hidhamaniif obboleewwan keenya hidhamaniif wanta obboleewwan keenya ka asaasaa ajjeefamaniif ka garbaa ka ajjeefamaniif ifaaf ifatti mul'atee jira jechuudha alhamdulillah rabbiin akkuma isaaniitiin deebisee isaan saaxiluu isaatiin ammoo rabbii keenya galatoonfannaa hogganaan majlisa magaala Finfinnee haati manaasaa hanga har'aatti warshaa haraqii keessa hojjechuu isii saaxilamee jira akkasumas gochoonni seeran ala adda addaa kan majlisaan hojjetaman dhiyoo kan akka oduuwwan adda addaa irratti nuusis gama reediyoo daandii haqaatiin dhiyaataa turetti argaa jira hawaasni muslimaa kan ammoo hawaasni muslimaa wanta argaa jiru wanta dhagaye kan kunoo salaatuu masjida deemanii salaatuu nu dhorkan kan wanta kan cufayyuu namootaan hin dhagayin wal dhageessisuun koreewwan keenya badii tokko malee ta'anii sukkuumamaa jiraachuun mandaa keessatti jechuun gararamaa jiraachuu isaanii wal agarsiisuu qabnaa jechuudha. Ummatummaan nu ahbaash jedhu kuniyyuun gochi isaanii kun sirriidha ka'ee dhumee haalaalu akka hordoftoonni amantii biraatu gocha akkasii keessa ni seenanii ka'ee dhumee haalaallu warra bara hin seennettu jira ka mootummaa jala deemu malee ka amantiin isaanii wanta ajaa'af bataatti isaan ajaju ka amantiin isaanii wadhuguulle isaan ajaju kan hin dhugnettu jira har'a ammoo hoggana ta'ee salaanni hoggana majlis federaala ta'ee salaanni isarratti ka deemee salaatuun yoo asmaaf hin salaanni jettuun ka hidhaansaaf maaniif si kakkaasu waa biyya hidhee maqasin moggaasuttu jira kun cuftinuu har osoo tokko taaneeti kaanee har'a koreewwan keenya duubatti akka hiriira turre amma fuuldura keenyattis hiriirree amma fuuldura waan nu dur jiruufis hiriirree akkaataa nuun jedhanii yoo deemne inshaallah injifannoon dhiyoo jirti jechuudha
Kanaafuu hawaasni musliimaa nadhas borus wanti ani itti dhaamachuu barbaadu wanti ani itti himachuu barbaadu dhimma kanatti gattaa'ee xiinxalee wanta itti taa'amuu qabu miti wanta lubbuun tokkoon kennaa itti baduu qabu kan cufa laalleetiin hawaasni musliimaa tokkummaan haa ka'u jedha viidiyoo kanarratti wanti ani ilaalaa turelleen viidiyoo akka nam jibbisiisu takbiira jechuun yeroo namti kan TV irratti dhiyaateetiin Allahu akbar jechuun ajjees dhay jechuudha jedheetiin har'a ammoo isaan deebi'anii Allahu akbar jedhan contradiction jidduu kan jiru ilaaluu qabna jechuudha wal dhabbii wanta isaan geggeessanuuf wanti isaan dubbatanuuf wanti isaan hojjetanuuf ka tokkon ta'in warra kaleessa koreewwan keenya irratti ejjee raga bahaa ba'i hatta raga bahaniitiin anka yaada dhukeessa wanta ragaa ka ustaaz Abubakar irratti ragaa ba'uuf dhiyaati kan majlisa jedhamaniitiin muudaman keessa warrootan hadiisaaf qur'aanni dubbatu addaan hin beekintu jira majlisa kana keessa bar namticha mallas jannata seenaa jedheetiin namni hedduun boo'ee fi jira wanta ajaa'ibsiisaa takkayyuu islaamummaa keessatti hin dhagayin jannata seenaa jedheetiin bar viidiyoon saaxilametu jiraadha majlisa magaalaa Finfinnee ture maqaa isaa ammaan kana yaadadhu viidiyoodhaan saaxilamee awwaala namticha muummicha ministeera duraanii obbo Mallasii irra jeetiin namni aganga'u namni boo'eef jannata seenaa baraka islaamummaa keessatti nu islaamummaa shahaada qabannee doonu uf sodaatatiin azaaba seenaa jedheetiin nam akkasitti duutu jira har'a ammoo isaan akkas jedhan hanga isaan beekumsa hin qabne warri muudame kuni hanga islaamummaa irraa beekumsa diinis ta'u beekumsa addunyaas ta'u tokkollee keessatti kan hubannoo tokkayyuu hin qabne ta'uu isaanii kan calaqqisu viidiyoo sanirraa hubannaa salaata ammoo akkasitti nu dhorkan san salaata sunnaa kan tahajjudaa deemanii salaatuun hin jiru jedhanii viidiyoo tuuf wanta isaan tuffachiisu rabbiin qabee isaan saaxila jira alhamdulillah jenna hawaasni musliimaa dhimma kana ilaalee fuuldura keenyattis wanta qabsoo nagayaa fuuldura keenya jiruufis tokkummaadhaan akka inni ka'ee balaaleffannaa isaa mormii isaa tuufu jedha jazakallahu bilisa kenna. Barakallahu fiika obboleessi keenya Abbaas ibn al-Islaam kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya mariin keenyaa qabxii sadaan kana gubbatti guyyaa har'aaf mari'annee kana fakkaatu hawaasni keenyaa kallattii hundaan jiru dammaquudha qaba duulli isarratti gaggeeffamaa jiru kun kallattiilee hundaan maal akka fakkaatu kan calaqqisuudha yaa hawaasa keenya kan kaabaaf kibbaan jirtu kan bahaaf dhihaaf jirtu kan biyya keessaaf biyyaa alatti jirtu diinonni kan kee jaahilummatti si deebisuudhaaf ganamaaf galgala carraaqii sirratti taasisaa jiru diinonni kan kee jaarraa awaamummaa jaarraa dukkanatti si deebisuudhaaf carraaqii taasisaa jiru kahii dammaqii duula sirratti gaggeeffamaa jiru kan har'a kaatee ofirraa qolachuu yoo baatte bor hunda keenya fuu yoo kan callifnu taate manneen keenya keessatti nuuf dhufuudhaan jaartii teenna fi ijoollee teenna hijaabarraa baasuudhaaf deeman manneen keenya keessatti seenuudhaan akka nuun salaanne majliisonni seenan alaa jaahiloonni kun mallattoo nurratti mallatteessuuf deemu akka nuun salaanneedhaaf nurratti mallatteessuuf deemu hawwan keenya akka jaaban uffanneef nurratti mallatteessuuf deemu bishaanni mataa tuqe miila tuquun isaa hin oolu jedha Oromoo yoo mammaaku yaa hawaasa keenya dammaqaa hirriba dheeraa keessaa haa kaanu rakkoo nutti galaa jirtu kana hubannu maaltu nu tuqe ulamaa'onni keenya eessa jirtan meetigaa dargaggeeyyiin dubartiin bar zamana rasuula alayhi salaatu wassalaam jaarraa sahabota keessatti iddoo tokkorraa hijaabni irraa ba'ee waa mu'tasima jettee wakkattee yeroo hiitut mu'tasim billaa waraan hagam hiriirsee waraan hagam diriirsee kuffaartota dubartii sanarraa hijaaba ishiirraa mulqan dhukkee itti buusee daaraa irraa baasee mirga ishii kabajsiisee biyyattii san biyya islaamaa taasisaa ture dhiironni kaleessa har'a Falastiin gubbatti iyyaa jiran dhiironni kaleessa akka Salahaddiin Alayyuubi dhiironni meeqa biyyatti dhiironni meeqa gootonni meeqa darbanii har'a nuusi amantii keenyadhaaf ka'uudha qabna hirriba nu liqimse keessaa dammaquudha qabna eegii kun hin tahin hundumtu keenya bor dukkana jaahilummaa keessatti dukkana awaamummaa keessatti kufuudhaaf deemu har'a harka keenya ol qabne tokkummaa keenya eegnee balaa nutti dhufe kan diinota nutti dhufan kan ofirraa qolachuudha qabna
بارك الله فيكم بالإسكين أباس ابن الإسلام جزاك الله خيرا ترتينو جينتا سفتك إن شاء الله سكنتا وان برارات كبتي وان كان فكاتني في كم نيم بروسس علماء بيكتوتا أفيرودان كان مريرات تاسف نكمنا ترتين كينا ويارداف مري تاسا ترني كان فكاتا بالإسكين أباس جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nudisame nututugina nudisame nufatalina sodan sayna nutalifna sodan sayna nutabsina. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Qophii marii keenyaarraatii akka hubannoo argattan abdii qabna. Eeyyen gubaan keessa keenyaa kun keenya qofa akka hin taane abdii qabna. Hawaasni keenya dargaggeeyyiin keenya biyya keessaaf biyyaa alatti argamtan hunduu harka wal qabadhaa wal jabeessaa karaan deemaa jirru karaa dheeraadha. Tokkummaa keenya eegnee wal ijaarree wal utubnee dadhabaa keenya jabeessinee beekaa keenya duka buunee harka wal qabannee diinotni keenya akka guutuu addunyaa irratti nuuf mari'ataa jiru mala nutti malaa jiru shira nutti xaxaa jiru jaahilummaatti nu deebisuuf hojjetaa jiru kana keessaa kan dandeenyu haada islaamummaa gaaddisa islaamummaa karaa rasuula alayhi salaatu wassalaam irratti ulamoota keenya duka buunee amiirota keenya jala hiriirree shira duula nutti aggaamame kan ofirraa qolachuu dandeenyu karaa kanaan qofaadha. Tokkummaa keenyaa eegnu turtiin keessan ammas nufaanaa ta'uu kanatti taansuudhaan qophiin keenyaa qophii qalamaati. Qophii qalamaa keenya guyyaa har'aa keessatti diraamaa imaltoota lameen kutaa sadaffaa. Akkuma beekamu dhaggeeffattoota keenyaa diraamaa imaltoota lameen kutaa lammaffaa keessatti Sheekh Yahayaan ilmi isaanii Abdurra'uuf quraanaarraa akka hin fagaanneef qumaara fi gocha badaarraa akka fagaatu gorsanii magaalaa Adaamaarraa gara magaalaa Jaajjaa deebi'aniiru. Yeroo deebi'anitti majlisa isaan qaraasan keessatti machaa'an tokko jeeqaa ture. Yeroo kanatti darasaan tokko mana fincaanii keessatti waa arge jedhee ture. Maal arge laata? Turtiin keessan diraamaa toota lameen kutaa sadaffaa wajjin haa ta'u. Assalaamu alaykum jedhee gahee galanne kan rabbiiti kan waliin nu gahee meeqa umriin dhumnaan addunyaarraa ka'e yaa rabbi mu'mintoota harkaa kan kee gahee yaa Allah nama diin keetii jecha bahe. Qophii qalamaa birri wanni rabbiin uume qalama ableen qalamaatis qalama. Dhugaa qalamaan deeggarree dhara qalamaan mormina kurtiin qalamaa torbaanitti al tokko isiniif dhiyaatti qabxiilee adda addaa of keessatti hammatti diraamaa walaloo asoosama walumaa galattuu hogbaruudhaan haasofnaa toltuu wal ajajnee hantuurraa wal dhowwina kaayyoon keenya barsiisaa buhaarsaas barsiisu marti keenya reediyoo daandii haqaa haa caqasu. Imaltoota nu marti lubbuu maaliif dagattee imaltoota lameen rabbumaatu uumeen kaayyoon uumeefis quraanaan nuuf himee isa tokkichomsuu taqwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee isa tokkichomsuu taqwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee. Imaltoota lameen Drama radio barreessaa qopheessaa mujaahidiin haroo gulaalaaf qindeessaan abulkheer taatonni garee ahlul kheyrii sponsor keenya hawwitoota nasrii. Imaltoota lameen rabbumaatu uumeen kaayyoon uumeefis quraanaan nuuf himee isa tokkichomsuu taqwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu isa tokkichomsuu taqwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee ibaadaaf nu uumee. Aboo mucaa waan agarsiisan mee natti mi'aa. Ustaaz Barmaa seetan. Akkuma mana fincaanii seenu uraa bulukeeta bakka taasaa hayyatanii sanka. Bakka itti tanya godhan sammu. Haaya. Bakkuma sanitti rasaasa haa taqawweedha. Rasaasuma firii moo? Firii. Haaya. Taanis miikaan hidhamte taan jala ganna qabte
saniin arkee birri kadheetiniin dubbii wallaale. Duraanuu beektaa jarri karaa kanaan isaantu darasaa deemaan jaanii akka nu qabsiisan barbaadan waan akkanaati. Mee qaama poolisa dawwalleeti ammuma yaamsisnee waan kana maaliif akka as kaayaan gaafanna. Osoo hin dawwalle turetti dhaal takka dhayineeti kaameraa kaafannee jarri yoo waan jannu kaasuu danda'an beektaa. Kanaafuu waan kaameraa kaasu nu meeshaa kilaasiin keessa. Yaa saa kun wasin. Mee kilaasii kana keessa. Hai. Asif sibo. Kun. Kaasa kaameraa. Hai, Syekh Abdurrahman ini lihat ini sudah Syekh. Uno wanti sumami bo dugumatti wanta sinu ganna kan ummanini. Me amma eenyu abil bulusa koy Mustafa. Ati bil bilime situ warbiyati. Inspektor berarti. Itti gaafatama maali forza hatan kana isintu beeka. Ya mungkin minute. Hello. Inspektor injiru. Hello, ni jira maal isin gargaaru? Kootu mee waan masgida keessa ngootaa maal inni kan masgida keessa keessa? Waan keessan kakaattan ngootaa nurraa fuulaa sin jennee boo masgidu nasri kootu nurraa fuudhe. Maal inni eessaa bilbilaa jirtu obboleessa maal isin gargaaru? Masgidu nasri booni beekta masgida keenya kootu nurraa fuudhe kan beeknu suniif. Maal inni moo raboo? Waan keessan beektanii waan masgidaan nonni wanni masgidaan maluuf waan masgidaan hin mallee jira waan masgida keessa kootaa nurraa fuudhaan beeknu suniif. Maali rakkoo muddaadhaa balaa wayitu beemoo maali? Hin beektanii waan achi kaa'ame waan sanitti kootu waan beeknu suniif. Tole mee waa maraafuu isiniin qaqqaba. Shaki reefu masjida keessan kanarraa naa bilbilnatti fakkaate isintu naa bilbilee. Obbo Mustafa isin bilbilee ture nuyi sasidhii moo'ii tokko nu qabate. Ayyee. Saniifuu gara dhimma sanitti mee waliin deemnee haadneeti. Mee Mustafaan kan naa dawwaleessi jira ree mee wal quunnamsiisaa ree. Konoona. Ayyee obboleesso maaltu si mudate lubbu namaatu beemoo namaatu walitti beemoo maal inni? Maal namni namaatu walitti Bebe mo jangan udah debat-debat kan mana. Baik Mustafa Ilorina ti suuta jay wanni jennu asitti iddoo shintibeeti kana keessatti rasaasa wayii kanumatti qaamni keessan awwaalee asitti maqaa darasaa balleessuudhaaf. Ayyee. Waan addaa raawwatu jiru mee wooma san ija keessan illee akka laaltan jennee isin barbaanne nuti. Inni manni ilchaanii inni hulaa kana. Hulaa kana seenaa uno. Takkaffaa moo waan sadaffaa? Sadaffaa kana keessa. Ayyee mee ilaalla mee reessa. Kana. Kunuunsa. Qalawwiidha moo maali inni? Qalawwiidha sitti fakkaata gadi haltas. Ija qabu. Obboleesso tasgabbaa'ee. Mustafa. Ija qabu dubaare. Waa hundinuu ni inni rasaasa garuu argineerra waa maraafuu ni qulqulleessanna garuu haa ta'u iyyuu poolisoota keessa qaamni muslimtootaa waan jiruuf jecha yeroo salaataaf mana fincaanitti fayyadamu seenan illee asitti fi harkaa dhangala'uu danda'a. Tasgabbaa hundaafuu ni qulqulleessa. Uraa booliin itti buula dhiisee meetira tokko santimeetira 50 ol kee fayyadama antichi gubbaa dhaqee fagaachi gubbaa kan fayyadama. Inni dhugaadha mee waa hundaafuu tasgabbaa walumaan qulqulleessina. Maal jedhanii laaleenyu maqaa keessan illee beeku beektaani. Wanni akkanaa kun namni darasaadhaa waan akkanaan hin raawwatu qaamni darasaa waan akkana dalaga jettanii hedduu dhimma maqaa balleessuudhaaf darasaa teenya sanaaf jecha qaama waan akkanaa kanaas kaa'uun hedduu waan nama waan ijaati. Waan akkanaa isinuma keessa namni akkana godhee booda darasaa waan akkanaa godhe waan akkasii godhe jaanii maqaa darasaatii fi majlisaatillee balleessuudhaaf waan akkanaa raawwatamu. Wanni akkanaa kun gaariillee hin ta'uu silaanii kana kan nurraa gad dhaabbattanii. Silaa waan akkanaa kan nurraa dhiistanii baay'ee bareedaa ture hedduu nu balleessite waan akkanaa kana balleessitanii. Masginni kun iddoo Qur'aanaa fi hadiisa itti baratanii malee iddoo rasaasni adda addaa itti qophaa'ee lolaa fi waan adda addaatti deemamu miti waan ta'eef. Adagee inspektar. Namni akka walitti hima dhugaa walitti himee namni hojii deemu malee kijibaan hanga hojii deemu. Ifaan diin islaamii jechuun lambaa takka shaamas ittiin fakkaatin aduudha. Namni aduu laale ifiif baaqee dhumu malee waan takka waan wanni godhin jirtu. Namni hanga yoo maqaan namni kijibaan akkana hojii deemuu hin danda'amu. Qaama keessan malee nuti eessaaf namni kitaaba qabdi sheekootiin kan dalagaan keenya kitaaba qabdi malee waan akkana isaa gurti kijiban walitti oofanii waan akka nuti waan. Mee hundaafuu tasgabbaa ilamee akkana goona qaama nageenya jechuun poolisii qofa osoo hin ta'in bulchiinsa qofa osoo hin ta'in hawaasa biyya kanaati.
nu caalaa nageenya biyya kanaa kan eeguu danda'u hawaasa biyya kanaati. Maaliif jennaan nuti har'a biddeenaaf iddoo kana kan dhufne boru aanaa kanarraa jijjiiranii iddoo biraa dhaquu hin danda'a. Namoonni biyya kana keessatti hafan nageenyi isaaniif kan barbaachisu. Nuti mindaadhaaf ilmaan keenya fudhannee jijjiirachuu mala. Haa ta'u garuu qaamota keenyaa kan sakattaanee ni qulqulleessinaa. Humaafuu kanaafuu hin ariifatinaa ni qulqulleessinaa walgahii teenyee warreen nageenyaatiif poolisoota hunda milishaa biyya ganda keessa jirtus yaamnee walumaa galatti hundumaafuu ammaan tana qaama keenyaanis ni qulqulleessinaa meeshaa kana hawaasa gadi hin baasinaa warreen nageenyaatis ta'ee anaan alatti nama tokko agarsiisinaa asumatti dhagaa irra kaayaa mistira haa ta'u wanni kun hanga nuti qulqulleessinu kanumaafuu waan argitanii nu waamuu keessaniif isin galatoomfannaa ammallee galatumaa isin hin jaamu. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله سن درسوني وان أما أركات الرهانة نجا إيجو خيسني هدو جباتني أنك أماتي درسان بيخون تركما تري نمني إمامة وفتة درسان تو أريد أدرك درسان تو مدور كادر درسان تو نمني مكات درسان فكات درسان بالله سورة هدو وانجا هدو قبصا وتتكم مالان وان ورقا إنجماتي والبينة تكم ما قبانة والبئسنوندي والجنجراتني نجينا إيجو جرتني جتة خناف جتة وادي تاتني أقسم درسان نما هاروا سينا جرو إسن إفرا لالا إنيو أكته سكتاتني جلبوتني إيجو تركمتا أما سيس دمكو قبنا درسان نما نجيا تكوكو تاتي نجيا قبانة أمتا نجيا دوركو قبنا وان نجيا في خرائط تسيرين دبنا وني qaama nuti nagaya taane qaama mootummaa kana nageenya keenya hin feene nagaya isaan dhorkuu dhaqabna nuti waan nagaya taaneef jecha ummanni hanga ammaan tanaatti karaa nu seenanii dhabanii mana fincaanii seenanii sinni waan sana achi gannaquu danda'an har'a nagaya keenya nuti eeguudhaafi kanaafuu akkamatti jabaannee guyyaa barumsa ugaanii fi diinaa barachaa ooltan kitaaba dubbisaa ooltan galgala akaadaamii seentanii barattanii akkasuma leenjii qaamaatillee akka wushuudhaa kaaraatee tokko waan dhuu hunda baradhaati nama faxina namaa taadhaa darasaan nama faxina taate nama hundaa'uu karaa dhorkuu qabdi karaa hundattu barnoota jabaadhaan isin hin jaa isin warreen amma dhuftan maaddaan buluukaa akka nuuf seentan isin hin jaa maaddaa buluukaa daddachaan amma haasoo keenya hanaan gabaabsina. Warreen maaddaa buluukaadhaa walitti toliiqaadhaa warreen kaanis dhaggeeffachuu ni dandeessanii baktaa baay'ee garuu. كتاب يقول دفع شوفير رسدياتي هاي قالوا بسم الله الرحمن الرحيم تكوها تانو مسلمني تكما يوغم توهمني قلب جهين ما فجاه نبيها بيا غرغرتها لي أفليه وانتيا ما فجاه نبيها بيا obboleewwan keenyaaf qophii qalamaa nuuf dhiyeessaa jiran baarakallahu fiihim juhuuda isaanii bareeda kanaaf rabbiin jazaa isaanii haa kafalu dhaggeeffattoota keenya obboleewwan keenya kan qophii qalamaa qindeessan kanaaf du'aa keessan akka taasiftan ammallee waamicha kennadha obboleewwan kun bu'aa ba'ii hedduu qaxxaamuranii gaaraaf tabbeen hedduu qaxxaamuraniiti hawaasni keenya keessa jiru kan bifa diraamaadhaan nuuf dhiyeessaa jiru eeyyen akkaataa mootummaan itti deemaa jiru akkaataa majlisoon itti deemaa jiru qophii qalama kana keessatti jalqabaa hamma ammatti nuuf tuqaa jiru barnoota hedduus akka irraa argattan abdii guddaa qabna ammas obboleewwan keenya kanaaf du'aa'ii tolcha saniin jenna sagantaa keenya ammas hin goolamne turtiin keessan nu faana haa ta'u. ربين كنيا أستكو محمد هرقما قبلان كنيا أستكو نانوين سالما سألان اللي شني فاتحة نيقلا نبي قرآن غين يستكو خنو ديه نجا كبجم توتا dhaggeeffattoota hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo daandii haqaarraa barnoota akkaataan abdii guddaa qabna raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati
eeyyen raadiyoo daandii haqaa cina dhaabbattanii akka guddiftan waamicha kennaa yeroo hundaati hammam keessanittuu sagantaa raadiyoo daandii haqaa kan hawaasa kennadhaaf bluetoothidhaan gama whatsappidhaan kallattii hundaan sheer godhaa jira hammam keessanittuu ergaa ifaajeen guddaan itti baafame kan gama hawaasatti dhaqqabsuudhaaf tattaaffii taasisaa jirtan hammam keessanittuu raadiyoon daandii haqaa kun akkasiin qilleensa gubbaa turtuuf qabeenya keessan gareenis dhuunfadhaanis baasaa gargaaraa jirtan hundumtu keen ofaa ilaallu qabeenya keessan kan taate raadiyoo daandii haqaa utubuun dirqama keessan warroottan raadiyoon daandii haqaa qabeenya keenya ni utubna cina dhaabbanna jettan akka nu cina dhaabbattan waamicha keenya yeroo hundaati raadiyoon kun akka guddattuuf warra keessan kan hin bahin akka baatan kan bahaa jirtanis jazakumullahu khairan barakallahu fiikum rabbiin isin haa dabalu rabbiin isin haa tiksu warroottan raadiyoo kana cina dhaabbachuu barbaadan gama toora waasappii keenyadhaan akka nu qunnamtan waamicha keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa osoo hin goolabiniin dur obboleessi keenya Abbaas ibn al-Islaam mata dureewwan oduu nu dhageessisa. mootummaan dhaabbata ahbaashotaa waldaa barsiisa islaamaa Itoophiyaa jedhu kan dhaabe ta'uu ibsame dargaggoonni magaalaa Adaamaarraa barreeffama giraafitii barreessitan jechuun hidhamuun wabiin hiikaman irratti ragoonni dharaa dhaga'aman hawaasni muslimaa koreewwan keenya fi obboleewwan keenya kan hidhaa irratti argamaniif deeggarsa isaa cimsee akka itti fufu waamichi taasifame Sheek Jeelaan Aadanoo amma sadaasaa torbaaf beellamaman Dr. Shifarraw Taklemariam ministeera dhimma amantii ol aantummaan kan hoogganaa jiru ta'uu beekame godina Silxeetti shamarraan muslimaa kamuu akka niqaaba hin uffanne dhorkamaa jiraatu ibsame kabajamtootaaf hordoftoota keenya sagantaawwan guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee dhiyaanne kana fakkaatu inshallah qophiiwwan keenya itti aanan qophii guyyaa kamisaa guyyaa borii qophii imala ilmiif akkasumas galmee seenaarraa qophiiwwan adda addaa qabannee saniif dhiyaanna hamma guyyaa borii deebinee wal arginutti sagantaa guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture ana obboleessa keessan Hamzaa Booranaatii gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khair noojiin ture hamma sagantaa keenya itti aanutti deebinee wal arginutti والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا جبا قبلنا قمنوه سكبا قوة في قدرة لنقمنوه سكبا قوة في قدرة لنقمنوه سكبا نور الدبني نور كاسوان ندبان الله ربي يا جبا جبنا قمنوه سكبا قوة في قدرة لقموه سكبا نور الدبني نور كاسوان ندبان